Addunyaa bara 2022 biyya keenya keessatti geggeeffamu irratti ibsa kenname. Akkuma beekamu biyyi keenya sahaba Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam qeebaluudhaan biyya jalqabaati, biyya kabajaati. Biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif waldorgommiin Qur'aanaa Zayd ibn Saabitiin kan hoogganamu, kan jalqabame, kan qindeeffame waxabajjii tokkorraa jalqabee hanga shaniitti ni kennama. Waldorgommiin kun kan geggeeffamu biyya keenya Finfinnee keessatti. Biyyoonni waldorgommii kanarratti dhiyaatan biyyoota 56 olii keessatti hagaraat bala. Viidiyoo kiyya kan keessatti ebila isiniin jedhee ebilaa miti waxabajjii tokko. Baga gammaddan, baga gammannee, baga gammaddan, baga gammannee hordoftoota amantii Islaamaa Itoophiyaa keessatti argamtan hundi keessanuu yaa Rabbi, ani hedduu takkan gammadee gama kootinii wallaahi hedduu takka dorgommii guddaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jira. Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti isteediyeemii keessatti jechuudha. Galmeen akka isin hin tarree dafaa girmaa ebla tokko kaasee hanga shaniititti jechuudha kan xumuramu qophiini. Qophii ajaa'ibaatii namoonni baay'een tikkeettii bitachuudhaan dhiisaan isin hin jira. Dhugaa Rabbii hedduu takka namatti tola. Yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaan Islaama keessatti galmaahuuf deemaa jirti. Dorgommiin addunyaa hundarraa jechuudha kan ta'u. Baga gammaddan, baga gammannee, baga gammaddan. Dhugaa Rabbii carraa kana eegaa turre jechuudha yeroo dheeraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamatallee gaafachuu hin dagan jirtu nagaa fayyaa keessanii isinin jedhee jira. Baga sa'a kana geessanii, baga sa'aatii kana geessanii hundi keessanuu isinin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Baga gammannee, baga gammaddanii. Alhamdulillah isinin jechuun jaaladha. Angama gootiin hedduu tokkoon gammadee, hedduu takkan gammadee. Maaliif jennaan akkuma viidiyoo jalqaba irratti isinin jedhee dorgommii guddaa tokkotu deemaa jira biyya keenya keessatti yeroo jalqabaa fi seenaa galmeessuudhaaf deemaa jirti biyyi keenya. Alhamdulillah jijjiirama hedduu dhufaa jira. Guddaa majlisni waggaa afuriin booda mormii guddaarra turanii wantoota adda godhaa turanii achiin booda furmaanni dhufe alhamdulillah. Furmaanni ammallee gara fuulduratti daran kana caalaa jabaatanii akka hojjetan abdii irraa qabna. Ulamaa utateena shekkolee utateena akkasumas dardara ganaa amma lafaa dhufanii jiran akka isaan waan guddaa godhanii seenaa galmeessan abdii irraa qabna. Biyyi teenya Islaamummaa keessatti biyya seenaa qabduudha. Biyya seenan isii yaadatu garuu akkasumatti illee seenaa keessatti galmooftee yookiin waa'ee duraanii keessa seenaa Islaamaa keessaa yeroo baay'ee biyyoonni gurguddoon beekamuun biyyoonni muslimaa yeroo waa'ee biyya keenya baay'inaan haasaan dhagahee hin beeku. Meebii anuma dhagahuu dhabee fi isaanumatu haasa'anii hin beeku. Biyya seenaa qabduudha Islaama keessatti yeroo jalqabaatiif jechuudha. Akka Bilaal Najjaash Habashii dhugaa warroota seenaa qaban jechuudha. Namoota kanneen yeroo baay'ee hin haasamu waa'een isaanii. Kanaafi biyyi teenya inshaallah amma carraan kun isii gahee carraa kana mootu irratti hojjettee musliimoonni Itoophiyaa hundi isaanuu akka carraa kana irratti hojjetaniitiniini kennaa isaaniif kenname kana carraa isaaniif kenname kana akka isaan addunyaa ija nurratti qabanii addunyaan garagaltee nu laaltu akka isaan godhan abdiin qabna. Qophii hedduu nama gammachiisudha. Qophii hedduu namatti toluudha. Dhugaa Rabbii yeroo amma bu'aa baay'een jiru, yeroo rakkooleen jiru kana keessatti qophii akkanaatu qopheessanii dhiyeessuun isaaniitu dhugaa waan guddaadha. Waan guddaa waan nama boonsu. Baga gammaddanii, baga gammanneen isinin jedha ammallee irra deebi'idhaanii dorgommii addunyaa Quraanarraa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti ta'aa jira. Isteediyeemii keessatti tikkeettiin gurguramaa jira. Tikkeettiin hunda gurguramuu eegalee guyyaa lama akkas gahee jira, guyyaa sadii gahee jira. Karaa Daashin Baankitii fi karaa Oromiyaa baankitiin gurguramaa jira. Tikkeetti kana bittanii akka itti fayyadamtanii abdiin isinirraa qabna. Hundi keessanuu warri hin dhageenye hin jiru anu biyyaa dhagahee yoon Facebook irra laalu
gadi lakkifamaa jira viidiyoon tokko har'a ba'aa jira jechuudha baay'inallee osoo hin ta'inii. Kanaaf akka bitattanii irraa itti fayyadamtan abdii sinirraa qabna. Ka'umsi isaa birrii 500 irraa kaachirraa ka'een beeku warroonni taajjabdoonni jechuudha warreen ta'anii dhageeffatanii akkasumas warreen dorgommillee jiraachuu danda'anii biyyoota 56 irraa kan dhufaniitiin dorgomanii alhamdulillah baga gammadanii isiniin jedha biyya Ameerikaa, Indoneesiyaa, Tunuusiyaa biyyoota baay'eedhaan Naayijeeriyaa, Ugaandaa biyyoota hundarraa jechuudha biyyoota 56 sanii olii warroonni gimmaashni seenanii jiru kara Itoophiyaa keessaa jechuudha akkasumas warreen hafanis guyyaa 2 guyyaa 3 kana keessa ebla 1 hanga ebla 5 kan xumuramu jedhamaa jira guyyaa sanbataa irraa jechuudha kan eegalamu akka gammaddan akka walirraa gammaddan abdiin isinirraa qabna jabaadhaa itti fufa dhugaan gama kootiin hedduu tokkoon gammadee jira. Biyyoota 56 keessaa isaanis jalqaba irratti Ameerikaan, Kanaadaan, Ruusiyaan, Taayilaandiin, Maaleeziyaan, Indoneeshiyaan, Baangladesh, Turk, Tunuusiyaa, Maghreb, Yaman, Keeniyaa, Tanzaaniyaa baay'eedha jechuudha yaani maqaa isaanii waamee xumuruu hin danda'u hundi isaaniitu investoroonni abbootiin qabeenyaa biyyoota alaatirraa kan dhufan jechuudha beekumtii kan qaban sooshaal miidiyaa kanarratti akkasumas Aljeeziraa irratti Suudaan taajjabbiidhaaf kan dhufan jechuudha warroonni beekumtiiwwan keessaa jechuudha dhugaa dubbachuudha fi halkanii guyyaa hirriba itti dhabaniitiin qophii kana hojjechuu fi namoonni sa'aatii ofiitirraa aarsaa godhan baay'eetu jira. Akkasumas mootummaan illee ministeera nageenya uumuudhaaf isaan gargaaruudhaaf isaan wajjin dhaabbatee jira haa galatoomu. Wantoota ulaagaalee isaan barbaachisu akkuma kanaan dura jechuudha yoo argitanii yeroo hundaa iidaf dirreen gaafa qophaa'ee akka salaatamu baay'inaan bahanii akka salaatanii fi yeroo baay'ee yookiin addabaabaayii masqalii gaafa gaafatan istiidiyeem gaafa rakkoolee hedduutu mudataa ture jechuudha ramadaanuma kanaa yoo argitanii ifxaara irratti akkasumas salaata iidaa haala saniin uummanni yaa'ee rakkoolee irra gahe argitanii jirtu. Akkasumas rabbiin nageenya isaanii haa tiksu fi rabbiin nagaan isaan bubbaasee nagaan gara mana isaanii haa galchu akka yeroo darbee yoo ta'e dhugaa hedduu nama sodaachisaa namoonni baay'een akkasumas kun harki cabuudhaan osoo wal jalaa fiigan jechuudha cisii waan akkasiisan irratti godhuudha yoo argitanii yeroo darbee akkasumas immoo barattoota irratti illee rakkoolee hedduu gahee ture jechuudha ramadaanuma isa darbe kana keessa yeroo baay'eedha wanti akkanaa kan biyya keenya san keessatti ta'aa ture keessattuu musliimoota irratti jechuudha karaa amantaatiin yeroo baay'ee rakkoolee xixiqqoo fi eegasii gara gurguddaatti saaxilamaa turanii ammallee akka isaan nagaan bobba'anii nagaan galan warreen biyya alaa jirtan waan biraa godhuu hin dandeenyu du'aayiidhaan akka yaadattan rabbiin nagaan waan yaadame kulli waan ta'abii kana ji'a kana muduu itti dadhaban dhugaa rabbi sagantaa hagana guddatu kana qopheessuun bu'aa baay'ee gaafata jechuudha haala amma jireenyi qaala'ee wantoonni baay'een akka duraanii san bootaa duraanii hin jiru jechuudha waan baay'ee ulfaataadha isaan garuu osoo abdiin kutatanii diinii isaaniitiif jecha amantaa isaaniitiif jecha wantoota akkanaa gugurdaa kana dhugaa waan maqaa nama waamsisu kana waan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti waan akkanaa waan ta'ee hin beekne yeroo jalqabaaf galmeessaa jiranii hedduu haa galatoomanii umrii dheeradha. Wallahi rabbiin yaada muraada keessan isinii haa guutuu hedduu nama boonsitanii warreen sagantaa kana waliin taabanillee rabbiin fayyaa isaanii haa kennu waan isaan yaadan kulli yaada muraada isaanii haa guutuu fi hedduu galatooma baay'ee nu boonsitanii jirtu qophiin isin akka itti dadhabdaniitiin hin qopheessitan kunillee akka galma isiniif gahu abdiin qaba. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota tiyyaa qophiin ani isinii qabadhee dhufee har'a qophii isa kana ani ofii kiyyaa waan hin gammadee waan gammadee kanammoo isiniif qooduu waan barbaadee fi waan qoona gariidha. Hundi keenya yeroo lafa kana irra jirru waan gaarii hojjannee osoo darbinee irra bareedduudha. Rabbiin warroota har'a waan akkanaa qopheessan keessaa boru yookiin ani iddoo sanis gahuu dadhabu yookiin ilma tokko gaafan argadhe ilma kiyya san karaa diinii sanarra guddise akka bootaa kana naa gahu hawwii guddaan qaba dhugaa dubbachuudha fi addunyaan tun homaa miti inuma fiinaa bira gahaa hin jirru.
inuma hojjanna inuma deemna karaan dhumaa hin jiru garuu mootu akhiraan teenya nu jalaa deemaa jirti ufaa yaadannu bakka jirrutti dhaabbanne eenyummaa keenya haa barru nuti eessaa akka dhufne eenyu akka lafa kanarratti nu uumes ufaa gaafannoon isinin jedha uf qorachuun uf barachuun uf hubachuun uf yaadachuun akhiraa boruree yaadachuun baay'ee barbaachiftuudha isuma kanaaniif daawaa isinitti godhuu osoo hin ta'in isinuma yaadachiisuu fi wantoota tokko waan hedduu waan natti dhagahamee waan boonsee fi dhugaa dubbachuudha fi osoo waan biyya keenya keessa deemaa jiru dhagahin sagantaa akkana guddaa kana qopheessanii jedhee gaafan dhagahe dhugaa hedduun gammadee hedduu takkanatti tole isinillee akka gammaddan akka irraa gammaddan abdiin isinirraa qaba. Kanaafuu viidiyoo kana share gochuudhaan subscribe gochuudhaan akkana bira dhaabbattan immoo abdii guddoon isinirraa qaba. Warrootan dhagahin dhageessisaa warroonni hagammaa dhageettaniitiin hin gammadin gammada. Guyyaa 3 guyyaa 4 nu hafa. Viidiyoo akka gadi lakkisuun beeku guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa sanbata guddaa irraa eegala jechuudha. Baga gammaddanii baga gammannee isinin jechuu jaaladha galatoomaa hundi keessanuu fayyaa ta'aa waan yaaddan waan baataniif waan facaafattan hamadhaan isinin jedha akkasumas komentii babbareedduu akkanaaf barreessitan abdiin qaba waan hanga ammaana waliin turtaniif galatoomaa hedduun isin jaaladha Oromootiyaa fayyaa ta'aa horaa